bareedu nuti kasaa godha. Waan bareedu waan rabbiin hin baasin nuti nuti dhageeffadhaa mee gurbaa gurbaa kun waan biraa hin deemaa jira mee himee hayyee mana jettu obbolee jaar ilmoo obboleessa keetiitiin garaa qaba tamar muudeemtuu sanis ilmoo obboleessa keetii saniin garaa qabu sunis ilmoo obboleessa keetii jetti hayyee mee tanarratti tabarbaadu sunis ilmoo tasuqannaafu jirtuu sun tagaraa baasuu deemtu tun qabbanaa kana keessatti simintoo irratti ala gabbaaftee ilmoo natti barbaadu to'ime Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamanni keenya kan jaalalaa kan kabaja lafuma jirtanti sinaagee usin jechaadha. Arra gartee gaammas deebiitiin jira wanni na deebise waa'ee dhimma gartee furmaateedhaati. Furmaatiin furmaata nama hundaati qulfii nama hundaati. Anis hangaan gartee danda'u takka abdii bakka jiruu fi furmaatee bakka geessan baruudhaaf. Karaa adda addaatiin odeeffannoolee adda addaa guuraatiin jira. Hanga ammaatti ragaa qabatamaa bakka tanaan jirti waan jiru gartee hin dhageenye. Garuu nama jirtu dubartiirraa dhalate, dubartii wajjis dhalate, tanu jala jirtus dubartiidha. Hireen qooda rabbiitii jedhan an arra obboleettiin tiyya caaltuu jaartii abdiif jaartii yookaan haadha warrasaa haadha manasaa giiftii warrasaa ta'uudhaaf annaan gaddaan na dhagahama. Maaliif xannacha tokkootu fool balleessaa jiru. Gochi gartee har'a abdii raawwachuu jiru kun waan hedduu na gaddisiisaa, waan hedduu qalbii na cabsaa, waan hedduu gartee akkaan ammataa ol qabadheen deemne na godhu. Gocha ilmi namaa miti bineensa irratti raawwatu. Kun hundi jechuudha. Akka nam tokkotti dhugaan ilaale ofiin qaabbadha, ofittiin gadda, qalbiidhaan na caba. Namni furmaateen kabajne, namni furmaateen kabajaan laanne, namni furmaateedhaaf bakka laanne, caaltuudhaaf bakka laate jee abadan gongumaa uumaman. Mana jaastan nagadi sana takka gabbana. Maasaati maal yaadde? Maasaati bari gartee tuni harka keessan jiru. Ilmaan harka isaan jiranii? Ilmaan sani jaartii tanaa fi ilmoo tana yoo Nama abbaa ta'uumi, nama namaas ta'uumi, nama namaaf ta'uumi, ka uumaadhaaf ta'uumi. Yaa sheexaana guddicha, sheexaano abdi waliif teenye wal arguudhaaf teenya hanganumaan siin jaa. Taan ammoo jaalatamtootaa fi hordoftoota kiyya ammallee abbaan fadhe na haa jaalatu yookaan haa jibbuuf miti. Dhugaa dubbadhee dhugaaf dhaabbadhee yoon jibbamees haa jibbamu. Kijiba soba shira cinaa dhaabbadhee na jaalachuurra dhugaa dubbadhee dhugaaf dhaabbadhee haqa jirtu gartee baasee jibbamee rabbiin kiyya qofti na jaalachuu naaf ga'a. Kana qofa kanaa beektanii fada daawwattootaa fi hordoftoota kiyya hedduu takka warreen gartee dhaamsallee naa kaa'atan gama keessaatiinis koomentiidhaanis hedduu takka galatoomaadha. Jalaanafuu furmaatii cinaa dhaabbachuudhaas hin dhiisu cinaa yaadaanis ilaalchaanis hanga danda'ametti bakka isin jirtu baruudhaafis halkanii guyyaa hirriinni irra ba'an jiru. yoo jaalatu baramatti laayee funyaa kan hundi jireeti Maalaan naasati baadasa nama tokko kaanga baaduu. nama kun naa gallakkise isin kana guutuu daaraa isin gootu. Wanta kan siin jaa abdi yoo dhugumaan xiqqashoo namoonni si keessa jiraatu yoo dhugumaan xiqqashoo jaalalti ilmoo si keessa jiraatu xiqqashoo yoo dhugumaan jaalattee ilmaan kiyya akkaan itti guddiseen beeka kayyattu taate bilisaan Aishaa fi furmaatii gallakkisi galchi bilisaan odoo tarkaanfiin biraas irratti fudhatan bakkatti dhokatte tana baataan sitti fakkaatin abadan bakkatti dhokatte tun sin qabattu to'annaa seeraatiis harka keenya dhufuudhaaf teessa harka keenya galuudhaaf teessa laaftuma dabarsinee seeraasi kan hin ta'in abadan
hanga gartee akka ati nama miccirtee gartee roorroo arra gartee furmaatee irratti oofu jirtu tan hanga gartee ati kana daran si guru cuunfinee si baaftu kanaaf ittiinaan ati dhugatti nama ilmaan kee jaalatu yoo ilmaan kee jaalatte yoo maatii kee jaalatte arrallee carraadhumaa siyalte furmaatee fi aashaa gallakkisi arra ati bar maqaa sun balleessitee obboleettii tiyyallee maqaa balleessitee maatiillee nu balleessitee sheexaanaan nu seenee bar sheexaana garuu wanni takka wanni dubbatanii ilmi namaa ni dogongora obboleettiin tiyya bultii si hojii jaaru ni dogongorte ammoo ilmaan dhalatan kun rabbi sitti hin baasin ilmaan diliin qaban ilmaan rabbiin gartee ilmaan faayidaa rabbi haa godhu ati immoo nama abbaa ta'uumi nama namaas ta'uumi nama namaaf ta'uumi ka'uumaadhaaf ta'uumi abdi intalatan yoo shiita kana irraa fuudhe isinii miti fakka isanii soddoma Fuudhati qabani. obboleessa fi yaa sheexaana guddicha sheexaano abdi waliif teenye wal arguudhaaf teenya hanganumaan siin jaa taan ammoo Fuudhati qabani. Bayi uummata biyya isaatti. hayyee hayyee kana nyaachuuf laatamoo lukkuudhamoo Neafelen.